Akkam jirtan. Today we will see arantan wanni waliin ilaallu bakkatti boqon party sirriitti dhaabbanne how can we predict the likeness of a substance. Akkamitti substanceonni akkamitti akka wal fakkaatan akkamitti tilmaamnaa wal fakkeenya substanceota waan jiru waliin ilaallaa jirra. Why useful classification of material is polarity. Karaan nuti materialota ittiin ramaduu dandeenyu maaliini? Polarity isaaniitiin. As you read about covalent in the ionic compound in grade 9 akkuma kutaa 9 keessa barannetti covalent bondii fi ionic bondii barannee turre jechuudha. Akkuma achi keessa barannetti ilaallaa jechuudha. You learned that ionic compound have highest polarity forming full action in the cation in the anion. Within each formula unit as electrons are transferred from one atom to another. Amma maal jee ionic compounding maal qaba? High polarity qaba jechuudha. Polarity olaanaa ta'e qaba. Akkasumas cation in the anion qaba. Inni immoo kanii fi formii ta'uu danda'uun maalinni transfer electronii. Fakkeenyaaf amma sodium chloride yoo fudhanne sodium chloridein sodiumin cationidha jechuudha. Chlorine anion yeroo kana inni kunni fudhataa jechuudha. Electron transferii jidduu sana jira jechuudha. Electroniin maal ta'a? Transfer ta'a eenyurraa? Sodium irraa gara electronii transfer ta'a jechuudha. Maalinni transfer electroniidhaanii uumamaa jechuun ionic compounding akkasumas high polarity qaba jechuudha. You also learned that a covalent bond is polar when bond atom have different electronegativity. Atomonni polariin covalentiin bakka lama qoodama. Polarii fi non polarii jira. Covalentiin polarii jedhamu atomonni bondiin isaan jidduu jirtu different electronegativity warri qaban. Warri electronegativity different qaban eenyu? Polaridha jechuudha. Thus share bonding electron and equal. Electroniin isaan bondiin electronii isaa wal jidduutti share godhanis maali? Wal qixaa miti jechuudha. In diatomic covalent, a diatomic molecule such as hydrofluoride. Amma hydrogen fluoride isaan kun different electronegativity qaban. Yeroo kana electronegativity different yeroo qaban eenyutu irra qaba? Amma electronegativity guddaa hydrogen irra eenyu qaba? Fluorine qaba jechuudha. Amma electronegativity guddaa qabaachuu isaa yoo akkam hin beekne. Yeroonii fi gabatee periodikii left to right yeroo deemnu electronegativity maal ta'a deema? Dabalaa deema. Downward yeroo deemnu maal ta'a? Guruppii keessa qannasaa deema. Tarree keessa dabalaa deema jechuudha. Akkasumatti imma fluoriniin hydrogen irraa maal qaba? High electronegativity qaba. Yeroo kana isni electronegativity guddaa qabu maal godhaa? Hydrogen kana fitti as fudhataa jechuudha. Isa kanaanii electronegativity garagaraa waan qabaniif maal isaan kun? Polaridha jechuudha. There is only one bond that is polar. Polar kana keessa maaltu jira? Bondii tokko qofaa jira. Hydrogen fluorine. Amma isaan kun bondii meeqa qabanii? Bondii takka qofa qaban. Sababni isaati illee inni kun 7 qabaa 8 guuttachuudhaaf inni kun ammoo takka waan qabuuf takkitti isaadhaa jechuudha. Electronii takka akka tuqaa qabaa. Inni kun akkasumatti 6 takka akkanatti 6 fudhatee takka asii qabaa. Lamaan kan waliif fidanii takkaaf takka waliif fidanii maal godhanii? Waan bondii uuman jechuudha. Electroniin lama wal dhuftee bondii takka uumte waan ta'eef akkasuma maal godhanii? Bondii takka eenyu jidduu jira? Hydrofluoride jidduu jira. Isaan kun maali? Polaridha jechuudha. Maali? Electronegativity garagaraa waan qabaniif. In the
The molecule is also polar. Molecule isaatiillee akkasumas malee polar. In large molecule molarity. Molecular polarity is determined by net dipole momentum. Molecular polarity kan fi determine kan murtaa'u maalini net dipole momentum jechuun imbalance of charge over the molecule. Karaa kamiini wal harkisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf water yoo fudhanne hydrogen. The same side maal godhaa gad harkisa waan ta'eef inni kunis maali polaridha jechuudha. Karaa harkisa waan jiru dipooliin isaadha. Karaa harkisaa waan jiru irratti jechuudha. Which in turn depend on both. Polarity kun maal irratti depend ta'a akkasumas shape fi bondi polarity irratti jechuudha. Shape fi bondi polarity akkuma ammaa watarii ilaallee kanatti jechuudha. Bondi isaan kanaatii fi shape isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Dipole momentum. Dipole momentumiin mallattoo kana qabaachuu mallattoo kan micrometeridha. Is in dipole momentum is measure of molecular molarity. Molecular molarity kan fi measure godhu eenyu kasafaru dipole momentum. Given in unit dibee jama didhaan bakka bu'u eenyu dibeeyin kun unitiin kun from SI unit of charge dha. SI unit of chargein dibeeyidha maali? Charge coulomb length meter yeroo kana coulomb metri waan dibeeyin wal qixanii ta'a meeqa wajji wal qixaa 30.34 times 10 the power of minus 30 coulomb meter. SI unitiin of dibeeyidha coulomb metri waan ta'eef waan dibeeyin wal qixanii ta'a 3.34 times 10 the power of 30 coulomb metri dha jechuudha. Substance with zero or low electronegativity different in between bond atom in the having zero dipole momentum such as hydrogen, oxygen, nitrogen, methane, carbon tetrachloride are non-polar. Amma sababni non-polar ta'eef electronegativity isaaniidha maali? Wal fakkaataadha jechuudha. Electronegativity wal fakkaataa qaba. Akkasumas zero maal qaba? Zero electronegativity qaba. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Hydrogen akkamitti dhufe? Hydrogen bond akka dhufe jechuudha. Hydrogenii lamaatu walitti bondii takkaan dhufe maal godhe? Hydrogenii lamaan kun akka dhufe jechuudha. Yeroo kana hydrogeniin kunis gaman harkisa. Hydrogenii tana jechuudha. Hydrogeniin kunis maal godhaa? Ifitti harkisa hydrogenii kana. Yeroo kana maal godhaa? Cancel godhaa jechuudha. Maal? Electronegativity isaan jidduu maali? Hin jiru jechuudha. Zeeroodha jechuudha. Cancel godha. Akkasumas oxygeniin sirii qabaa. Kunis gaman harkisa. Maal godhaa? Cancel wal godhaa. Zero electronegativity. Akkasumas nitrogeniinis akkasumas methaniinis wal harkisee cancel wal godhee maal godhaa? Electronegativity wal fakkaataa qaban amma isaan kun. Wal fakkaataa waan qabaniif non-polarii. Inni kun ammoo amma elementii wal fakkaataa miti. Garuu immoo non-polarii ta'uu isaadhaa maali? Low yookaan zero electronegativity. Maal qabaa? Zero qabaa jechuudha. Wal harkisee cancel wal godhaa jechuudha. Amma kunis gaman harkisaa cancel kunis gaman harkisaa cancel hydrogenis gaman harkisaa kunis achi harkisaa cancel yeroo kana maal ta'a? Zero ta'a jechuudha. Zero different electronegativity ta'anii zero wal godhanii jechuudha. Whereas water, ammonia, nitrogen monoxide, carbon monoxide, hydrochloride isaan kun hundinuu maali? Non-polaridha jechuudha. Non-polarii sababni ta'uu dandeef immoo water yoo fudhanne isaan kun ammoo polaridha jechuudha. Kallattii takka harkisaa polaridha jechuudha isaan kun. Fi kan kana fakkaatan maali? Polaridha. Have
high electronegativity qabu waan ta'eef different have high electronegativity different in between the bonding atom and have net dipole moment are polar isaan kun akkasii jechuudha. Bondiin isaan gidduu jiru have high electronegativity fi maal qabanii net dipole momentumii waan qabaniif maali polarii. See illustration below where dipole moment cancel dipole momentiin cancel yeroo ta'u kaarboon daayoksayidii afur fakkeenyaaf kaarboon daayoksaayidiin kaarbaniin oksijiiniin tunis gamana harkisti wal fakkaataadha kunis gamana harkisaa jechuudha. Yeroo kana dipole momentamiin isaanii maali wal qixaa jechuudha. Dipole momentamiin isaanii wal qixa. Yeroo kana maal godhan cancel godhanii non polariidha jechuudha. Non polar. Watariinis akkasumatti kallattii direction takka harkisaa dipole momentamiin isaanii 0 ta'a. Yeroo kana maali polariidha jechuudha watariin polarii. Horizontal component to dipole momentamiin cancel godha. Yeroo kana maali polariidha jechuudha. Add up give dipole moment of water. Note that presence of polar bond does not always result in polar molecule. We must consider shaping the surround of atom jechuudha. Interparticle or intermolecular force jedhamu jira. You studied in grade 9 that atom in a molecule. Example 2 chlorine, water, ammonia. Intermolecule jechuun atomii moleculeetii jira jechuudha. Chlorine wajji akkasumas oksijiiniin hydrogenii wajjin yeroo kana atomiin akkana jiru maal jennaani intera molecule hydrogen isaan kanaa jechuudha. Are held together isaan kun kan waliin wal qabatan maalni covalent bondiidhaan wal qabatan. Covalent bondii jidduu jira jechuudha. Covalent bond jennaan. Covalent bond isaan kan jidduu jira. The covalent bond called covalent bond kana maal jennaani intramolecular force jennaan jechuudha. Intramolecular force akkuma irratti akka jiru maali intramolecular force dha jechuudha. Akkasumas ammooniyaa illeen nitrogen jidduu hydrogen sadeen marsaa sanboota intermolecular force with molecule. You also familiar with this state of matter. Faalkaalee wantoota sadii jira. Solid jajjaboo, liquid dhangala'oo, gaazii jira jechuudha. The gas state in faalkaan gaasiidha is characterized by absence in interparticle force. In the hence molecule of gas are free to move independent of the other molecule. Moleculoonni particuloonni interparticle forcein gaazota maali waan akka dhiibbaa isarratti hin gaggeessu jechuudha. Partikiliin isaaniidha maali walirraa faffagaatee jira amma. Yeroo kana maali bilisaan socho'aa jechuun osoo molecuulii tokko irratti hin hirkanne maal ta'a bilisaan socho'a. Absence of interparticle force ammas keessa maali ni hafa jechuudha. Partikiloonni isaadha firii maal ta'a move ta'a jechuudha. Kanaafuu gaaziin partikiloota walirraa fagoo waan qabuuf forsiin isaan kana harkisu hin jiru jechuudha. However, in liquid, solid molecule, liquid fi dhangala'oo fi jajjaboon molecule are held together by intermolecular force between molecule. Solid fi liquidiin ammoo maali wal qabatee jira intermolecular force dha jechuudha. Intermolecular force between molecule gidduu kan jiru. Intermolecular force are
also called non-covalent interaction dha jechuudha. Inni kun akkamitti hydrogen isa kana wal qaqqabatee jiru kanaatu maal jennaani intermolecule interaction jennaan jechuudha. Intermolecular interaction jennaan jechuudha. The attractive or repulsive force between neighbor moleculoonni walitti dhiyaatan yookaan maal godhanii wal harkisan yookaan wal dhiiban. These force include dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, dispersion force or London force, ion dipole interaction, ion-induced dipole, hydrogen bonding. The relative strengths of these force in order of weak to strong. Bondoota kana isaan kun weak irraa gara guddaatti jechuudha. Hundarra dadhabaan katee eenyu London dispersion yookaan ammoo dispersion force hundarra dadhabaa san booda dipole induced dipole irra dadhabaa dipole irra dadhabaa hydrogen bonding hundarra strongin ion dipole bondidha. Hundarra strongin itti aanee hydrogen bond itti aanee dipole itti aanee dipole induced dipole London dispersion yookaan ammoo dispersion force dha jechuudha. Akkana deemaa jiru strengths of bonding kana. Note dipole induced dipole in the dispersion force make up what chemists called commonly referred to as van der Waals force dha jechuudha. Isaan kun dipole induced isaan kun maal jedhamanii van der Waals force jedhaman. After the Dutch science physicist James van der Waals eeganii fi fiizistii biyya Dutch namni jedhamu eeganii fi waan kana laalee booda jechuudha. Kanii fi maqaa isaadhaatiin moggee jechuudha. Ion dipole are attracted to one atom by electrostatic force called ion dipole force jechuudha. Ion dipole force jechuun ayonii takka amma plus ta'uu danda'a yookaan ammoo negatiiva ta'uu danda'a ayoniin. Inni kun ayonii plusii fi negatiiva katee yookaan positiiva katee inni kun maaliidhaan attract wal godhaa dipole haa qabu jechuudha. Plus negative dipole wajjin jechuun poolii lama haa qabu negative inda positive haa qabu wajjin maal godhaa attract godhaa jechuudha wal harkisa. Inni san humni wal harkisu san electrostatic force jedhama. Yoonifimma ayonii yoo ta'e yoo negatiiva ta'e eenyu wajjin positiiva kanaa wajjin wal harkisaa. Yoonifi positiiva kaataayinii ta'e immoo eenyu wajjin wal harkisaa negatiiva kanaa wajjin wal harkiseeti ion dipole wajjin wal harkisee maal jennaani ion dipole jennaan jechuudha. Ion dipole akka jennaan. That are not van der Waals force dha miti jechuun inni kun eenyu ion dipolein isa kana keessatti hin hirmaatu jechuudha. Isaan kana keessatti hin hirmaatu. Hydrogen bonding is particular strong type of dipole interaction. Dipole interaction keessaa isa cimaa ta'e eenyu inni hydrogenidha inni jechuudha. Hydrogen bonding. This force plays central role in formation solution. So let's have brief look each of them. Tokko tokkotti ilaalumma dipole force jechuun dipole force occur between polar molecule as a result electrostatic attraction among dipole. Example soluble hydrogen bromide in water. Kana jechuun akkuma reeffannetti poolii lama haa qabu jechuudha. Dipole lamaatu maal godhaa wal harkisaa jechuudha. Maaliin electrostatic force dhaan akkuma asirratti agarrutti positiiviin ka partial negative hojii partial positiiviin ka partial
negatiividhaa wajjin wal harkisee isaan kun hundinuu maal jennaani dipole force jennaan jechuudha. Dipole force sababa electrostatic forcetiin maal godhanii wal harkisanii jechuudha. Isaan kanaan maal jennaan dipole interaction jennaan jechuudha. Dipole force. Dipole induced dipole force jechuudha. Arise when a polar molecule distort the electron cloud of non-polar. Kana jechuun poolaarii hatee molecuuliin poolaarii ta'ee yeroonii fi electron cloud yookaan non-poolaarii itti dhiyaate maal godhaa ni chaarjisa. Amma akkuma asirra mul'atutti inni kun dipoleedha. Yeroonii fi walirraa fagaatee jiru cloud electronidha jechuudha. Ammas keessa negatiivillee ni jirti garuu immoo maali hin chaarju jechuudha inni. Yeroo kana dipolii kan qabu kanii fi ayinii qabu kana walitti dhiyeessine amma walirraa fagoo. Yeroonii fi walitti dhiyeessine isanii fi electron cloud kana maal godhaa qaranii fi dipolii kanatti maal godhaa nam poolaarraa kara poolaarii jijjiiraa jechuudha. Ayinii isee jechuudha. Sanbooda maal taaree induced dipoleedha. Erganii fi itti siqee chaarjeessi booda maal ta'e dipoolii ta'e. Sababa kanaaf maal ta'e poolaarii ta'e waan ta'eef kanaanii iron induced dipoolii jenneen jechuudha. Yeroo irraa fagoo jiru inni kun maali non pooliidha jechuudha. Poolii kan qabu eeganii fi walitti dhiyeessine boodarra poolee jechuudha. The solubility in water atmosphere, hydrogen, oxygen, nitrogen in the noble gas well limited due to part to the force. Yeroo sababanii fi force kanarraa fagaatanii gaazonni kanaa kun maal ta'anii jiranii limit ta'anii jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf paint, thinner, grease solvent also use them. Qalama amma yeroonii fi diban gizee dhugumee furdaasan jechuudha. Fi akkasumas grease solvent jechuun dhangala'oo yeroonii fi bishaan hin baanisan jechuudha. Minnooniis isaan kana faadhaa jechuudha warri maal ta'e cloud electron. Dispersion force or London force. Dispersion force occurs between all neighboring molecules. In the arise because electron distribution with molecule is constantly changing. London force jechuun moleculoonni walitti dhiyaatanii jiran. Moleculoota walitti dhiyaatan kana jidduu yeroonii fi elektiroonii raabsamuu eegale jechuudha. Sababa maaliitiin? Sababa elektiroonii raabsamuutiin eegalaa jechuudha. Kun constantly changing. Elektirooniin kun maal ta'a? Kun dhaabbataa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Dhaabbataa jijjiiramaa deema raabsamaa jechuudha. This type of force is called instantaneous dipole induced dipole jaamaa jechuudha. Isaan kun elektirooniin constant raabsamu kun maal jennaani? Instantaneous dipole induced dipole force jennaan jechuudha. It is common to all type of molecule polar as well as non-polar. All typing moleculoota kanaa hundinuu maali? Polaridha akkuma non-polarity. But it is more important to account property of non-polarity jechuudha. Inni kun maali? Amala barbaachisummaa eenyu qabaa? Non-polarii qabaa jechuudha. Iron dipole force akkuma reeffannetti ayinii jira jechuudha yookaan ammoo kaataayinii jira. Inni kun yeroonii fi warra eenyu wajjin dipole hojii wal qabatu jechuudha. Anion polar, kaataan polar hojii yeroonii fi akkanatti wal qabatu maal jennaani? Iron inda dipoleetu wal dhufe jechuudha. Humna lamaan kanaa wal dhufe. Iron dipole force are principal force involved when an ionic compound dissolve in water. Yeroo kana maal jennaani? Yeroonii fi ionic compoundoonni warri ayinii fi kaataayinii qabu jechuudha. Ionic compound kuma laaletti ayinii fi kaataayinii qaba. Isaan kun yeroonii fi bishaan keessatti dissolve ta'anidha. Fakkeenyaaf sodium chloride dissolve in water. Yeroonii fi water keessatti dissolve goonu maal ta'anii? Iron dipole interactionidha ta'anii jechuudha. Iron induced pole. Iron induced dipole force.
ion-induced dipole force, one type of charge induced pole force, relay on polarized. Kana jechuun ion jira akkuma referennetti isanii fi waan maal ta'initu jira. Isa nam poolaarii jira jechuudha. Nam poolaarii kanatti yeroo inni dhiyeessinu maal ta'a? Two poolii qabaata jechuudha. Ioniin takka one type of charging tokko dipole forcetti yeroo inni dhiyaatu polarize yeroo godhu jechuudha. They arise when an ion charge distort the electron cloud of nearby non-polar molecule yeroo dhiyaatan maal godhanii distort godhanii charge san yeroo inni polarize godhanii jechuudha. This type of force initiate the binding of the iron to iron hemoglobin to an oxygen molecule enter to red cell. Seelii dhiiga diimaa kana yeroon fi hemoglobin jechuun dhiiga qaama keenya keessatti argamudha jechuudha. Inni kun yeroon fi oksijiinii gara dhiigatti dabaluu jechuudha. As keessatti illee maali? Akkuma isa kanatti nam poolaarii fi poolaarii yeroon fi maal godhuu waliin distort godhee elektiroonii cloud elektiroonii kana seenuudhaan maal godhuu daayipoolii qabaachisu jechuudha. Inni kun illee akkasii. The hydrogen bonding. Hydrogen bond is attractive interaction between hydrogen bond to an electronegativity oxygen, nitrogen, fluorine atom in one molecule in the and share electron pair on oxygen, nitrogen, fluorine atom of another molecule. Hydrogen bond jechuun wal harkisa jidduu hydrogen bondii fi electronegativity warra qaban jechuudha. Warra foon jedhamu jira foon. Isaan kun eenyu fluorine, oxygen, nitrogen yeroon fi isaan kanaa fi hydrogenii maal wal godhan attract wal godhanii wal qaqqabatan isaan kanaan maal jennaani hydrogen bond jennaani. Amma fakkeenyaaf hydrogenii waterii jira hydrogen oxygen hydrogen bond jechuun amma bondii kanaa miti jechuudha. Inni kun maali? Covalent bondiidha malee hydrogen bondii miti. Hydrogen bond jechuun yeroon fi negatiivni kun isa kanaa wajjin wal qabatu akkuma asirra mul'atutti inni kun isa kanaa wajjin wal qabatu jechuudha. Hydrogeniin positive inni kun negative yeroon fi kan wal qabatu partial negative partial positive hojii yeroo wal qabatu. Bondiin jidduu tana jiru jechuudha. Kanuma amma akka wal qabsiifne kanaatu hydrogen bondii jedhama jechuudha. Amma akka asirra mul'atu kanatti hydrogen bondiin isa kana jechuudha. Isa kana. Kanii fi molecuulii lamaan wal qabsiisu jechuudha. Akkanatti wal qabsiisu kanaan maal jennaani hydrogen bond jenna malee bondii jidduu jirtu maali? Covalent bondiidha jechuudha. Covalent bond. Okay, har'aa fi asirra dhaabne nu ga'a. Yeroo itti aanu hanganii fi bal'inaan wal deebinutti nagaan tura.